Hordoftoota warqee biyyuutii channelii jala kan jirtan maatiiwwan koo akkam ooltan nagaa keessanii ani nagaa guddaa irraa afaan qaba isinis nagaa akka qabdan egaa abdiin qabachuudha. Tole egaa nagaa kottaansuudhaani warroonni subscribe share like gochaa na hordofaa jirtanii guddaa galatoomaan isiniin jedha. Taansuudhaani guyyaa har'aas immoo kan nu fayyadaa jedhee ofii koos itti fayyadamuudhaaf isinillee fayyadamoota akka taataniif itti amanee bu'aa qabeessa kan ta'e namoonni baay'een itti fayyadamanii kan arganii namoonni baay'een itti fayyadamanii immoo bu'aa isaa kan arganillee ofii kootoon itti fayyadamu isinirree itti fayyadamtanii jedhee kana yaadee isin biraa qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis maal seetanii fuulli keenya sababa garaa garaatiin inni jalaa jijjiirama jechuudha. Tokkoffaa sababa qilleensa biyya keessa jirurraa kan ka'e lammaffaa ammoo haala uumamaan fuulli keenya gogaa yookiin immoo jiidhinsa kan qabu ta'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e immoo finniisota garaa garaadhaa fi gogiinsaa fi akkasumallee immoo madaatii fi bakka wanta namatti hin tolleef kan saaxilamu fuulli keenya jechuudha. Qulqullummaa keenya eeggachuun fuula keenya isaa ijoollummaa keenya utuu meekaappii dibachuu qofaa utuu hin taane fuulli keenya kan bareechannu uumamuma keenyaan iyyuu waan mana keenya keessa jirruun fuula keenya akka ijoollummaa keenyatti deebisachuu ni dandeenya jechuudha. Isa kanaaf iyyuu dhuskaan asirra jiru akkuma inni kanaan durallee isiniif ibsee ture Jaappaanonni fuulli isaanii miidhagoodha. Fuulli isaanii finnisaatiin saaxilamaa miti. Akkasumallee fuulli isaanii madaatiidhaan saaxilamaa miti. Gogiinsaan saaxilamaa miti. Hamma du'a isaaniitti jechuudha. Ijoollummaa isaanii kaasanii hamma du'a isaaniitti fuulli isaanii miidhagoodha jechuudha. Maal inni duuba isaanii jiru? Jettanii yoo qorattanii baruu yoo barbaaddanii karaa garaa garaatiin namoota miiliyonotaan oskaa icciitii isaanii beekanii yeroo wantoota tokko wantoota qabatamaa ta'e irraa galtanii karaa feesbuukii karaa googalii ta'uu danda'a. Karaa yuutuubii ta'uu danda'a. Googalii keessa galtanii waan barbaaddan yoo sarchii gootan argattu jechuudha. Kunis maal seetanii gola keenya keessatti kan argamu keemikaalarraa walaba kan ta'e mana hundumaayyuu kan jirutti fayyadamu jechuudha. Kunis maal seetanii namni dinnicha hin beekne hin jiru. Kun dinnichadha jechuudha. Dinnicha kana kunoo qola isaarraatii laaxee yookiinis immoo irraatii laaxee madhama irraatii quncisee akka kanaatti qopheeffadheen jira jechuudha. Dabalataan kunoo hanqaaquudha jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaa walumaan wal hubachaa deemna. By the way hanqaaquun pirootinii akka ta'e hin beekna. Potaatoon illee faayidoota garaa garaa wantoota fuula keenya irrattis ba'an ta'e wantoota iddoo garaa garaatti madaatiif illee baay'ee gahee guddaa hin taphata jechuudha. Akkasuma asiitii kunoo wanti nan qaba jechuudha. Kun daakuu ruuzii jechuudha. Daakuu ruuzii nan qaba. Isaan kanaatiin akkamitti fuula keenya sababa garaa garaatiin kan badee qulqulleeffachuu dandeenya kan jedhu walumaan hin ilaalla jechuudha. Walumaan hin ilaalla. Kanaaf iyyuu akkana hordoftan asumarraan isinii kana yoo barbaadani makina daakuutiin daakuu ni dandeessu yoo barbaaddani immoo kun waan akkasii kana yoo qabaattani kanaanis faaquu ni dandeessu jechuudha. Mi'ani kan maanan faaqaa sagaleessa wanta ndaake kana kun lakkasti daakadhee kan jira.
kanan calalaa jechuudha. Maaliif bishaan isaa waan na barbaachisuuf calalaa jechuudha. Bishaan isaatu na barbaachisa. Kanaafiyyuu maal gochuun qaba ree calaluun qaba waan ta'eedhaaf. Masih kana ke sana kasuman calalaa jechuudha. Kun akkuma isin argitanii waan akkasii kana naa bahee jira jechuudha. Daqiiqa 10 fi lafaan hankaa jechuudha. Daqiiqa 10 tursuusu nan qaba. Isa booddee kanammoo hin gatu jechuudha. Waan an keessaa cuunfee maalan godhare iskraappii yookiin immoo fuula kan qulqulleessu sana hojjetachuu hin dandeenye jechuudha. Isa kanaafiyyuu isa kan akka kanaatti isinitti mul'ataa jira yaada. Kunas keessa godhadhee tan jira. Isa kanatti maaliin dabalateetanii aannan na barbaachisa waan ta'eef aannan maankaa lamaan itti dabala. Maankaan ishee xiqqoo waan ta'eef isin 3 godhachuu dandeessu. Isa booddee kana erga waliin makee booddee fuula koo dhiqadhee ka'eetanii daqiiqaa 3 hanga 5tti fuula keenya irra tursiisuu qabna jechuudha. Otoo maaliin godhin otoo kana guyyaa meeqa fayyadamuu dandeenya? Guyyaa 3 fayyadamuu dandeenya iskraappii kana jechuudha. Iskraappii jechuun fuula kan qulqulleessu, fuula keenya qulqulleeffannee waan dibachuu qabne sana akka dibannuuf. Kun amma aannanii fi dinnicha isa bishaan isaa keessaa cuunfannedha jechuudha. Iskraappii keemikaala hin qabne. Kun ammoo akkuma san argitanii kunoo calalee jira la argitu yoo ta'e jalatti calalee jira. Bishaan isaa kana irraa xallalaa jechuudha. Bishaan isaa kana irraa calalamuu qaba. Kun akkasitti bishaan isaa nu barbaachisu waan ta'eef bishaan dinnicha sana irraa calalla. Bishaan dinnicha irraa calallee kun akkasitti nu hafee jira. Kanadha jechuudha kan nuti barbaannu. Jala isaatti kan hafe kan argaa jirtu isa kana jechuudha kan nuti barbaannu. Isa kana maal goona? Qodaa akkasii kana qopheeffachuu qabna. Isa booddee maankaa lama nu ba'a dinnicha tokko keessaa maankaa lama. Isa booddee daakuu furnoo duqeetii furnoo daakuu ruuzii sana dinnichi keessan guddaa yoo ta'e maankaa lama godhachuu hin dandeessu. Kanarraa kana fi hanqaa qunduraan isinitti argisiise.
hanqaaquu kana bishaan isaa qofatti fayyadamna. Bishaan isaa qofaan fayyadama jechuudha. Kun hanqaaquu kana bishaan isaa okay. Isa booddee maal goona waliin makuu qofadha jechuudha. Sirriitti waliin makna. Kun amma maayina bishaan hanqaaquu dinnicha jalatti nu hafe sana bishaan sarraa ganne daakuu ruuzii isaan kana walitti makna. Sirriitti wal nyaachisna. Sirriitti wal nyaachisuu qabna. Waa tokko isiniin godda'u itti fayyadama. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa, viidiyoo laayikii godhaa, akkasumallee sabiskiraayib godhaa. Maatiin nu ta'a. Affeerraa kooti kun ala akkas naa ta'ee jira jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu ta'ee jira. Isa kana fuula koon dibadhaa jechuudha. Iskiraappii sana argan dibadhee booddee fuula koon dibadha. Kanaafiyyuu isinillee akkasitti fayyadamaa. Qulqullummaa keessan qulqullummaa fuula keessanii eega. Sababa irribaatiin iji keenya jala gurraacha'uu danda'a. Sababa aariitiin yeroo meeshaan lafa kanarratti aariin waan ta'eedhaaf waa garaa garaatiin wanta nuti biyyarraa dhageenyuun wanta jireenya keenya keessa nurratti ta'uudhaan kan hundumaa ammoo mataa keenya eeguun cubbuu akka hin qabne sumarraan illee isin beeksisuun barbaada. Kanaafiyyuu namoonni tokko tokko mataa keenya eeguun cubbuu akka nutti fakkaatetti sagalee waaqayyoollee waan inni nu deeggara. Qaama keessan garmaleen beelessina, garmaleen dheebossina, qullaa hin boosina jedhanna. Qaama keenya wanta uumamaatiin bareechachuun cubbuu akka hin qabne sumarraan isin beeksisa. Kanaafiyyuu sheer godhaa, laayikii godhaa, sabiskiraayib godhaati maatiin nuuf ta'an affeerraa kooti. Kanaafiyyuu viidiyoo kana amma dhumaatti itti ilaalaatti fayyadama. Turtii gaarii amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii galatooma.